raajii nuti akka biyyattiitti qabnu raajiin dhugaan raajii Masarat Taayyeedha. Baay'een si jaalladha, baay'een si kabaja. Nuuf jiraadhu wandimme obboleessa koo nuuf jiraadhu. Natti tolta dhugaa Waaqaati. Ana amantiin kiyya amantii Musliimaati, garuu baay'een si jaalladha. Yeroo online irratti na argitu kadhannaa naaf godhi. Anis akkuma kee tajaajilaa ta'uu nan barbaada. Muummicha ministeeraas ta'uu nan barbaadaati. Gurbaan kun afaanuma Oromoo iyyuu hin beeku. Sagaleen isaas sagalee faarfataan fakkaatu. Maal ta'e? Faarfannaan laga marqaa miti abbaan arge boojjitoo baatee kan ittiin fiigu. Yoo ta'e yoo nan faarfadhachuu barbaadde seera qaba. Waan hundumtuu seera qaba. Waldaan qabdu ati. Sagaleen keessa umuriin kee kanaaf hin eeyyamu. Hannaaf sin eeyyamu umuriin kee. Akkasiinis Waaqayyoon waaqeffachuun hin danda'amu. Yoo yaashamaa akkam jirtu nagaaf jaalli Waaqayyoo bakka jirtan hundumaatti isiniif haa baay'atu. Kun YouTube chaanalii Boonsaa Addisuu Guuteetii baga nagaan gara YouTube chaanalii kanaatti nagaan dhuftanii. YouTube chaanalii kanarratti viidiyoo reakshinii kutaa sadaffaatiin gara keessanitti deebinee jirra. Viidiyoowwan garaagaraa yeroo yerootti gadhiisnu dafanii akka isin gaaniif mallattoo beelii banaa gochuu hin dagatinaa. Akkasumas YouTube chaanalii kanarratti sagantoota darbanii fi yaada qabdu yoo ta'e kutaa comment sectionii keenyaa irratti yaada keessan barreessuu ni dandeessu. Akkasumas viidiyoo har'a isiniif gadhiisu kana like share gochuudhaan yaada yoo qabaattanii commentii irratti yaada keessan nuuf barreessuu dandeessu. Waaqayyo gooftaan maccaa isin haa eebbisu. Haga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaan affeerraa keenya jaalalaati. Raajii Masarat bukkeedhaan naagaa. Miliyoon dirribaa waan loogii hojjedhu tokkoof hin qabuun. Nan dubbadhan waa'ee Raajii Masaratis. Waan hin sodaadhu tokkollee hin qabuun. Raajii Masarat akkuma kiyya bishaan dhugaa, akkuma kiyya uffata, akkuma kiyya nyaata biddeen nyaata. Raajii Masarat ati jechuudhaan Waaqayyo si haa eebbisu. Ayyaana isaa siif haa baay'isu. Amma dhumaatti jabeessee si haa dhaabu. Raajii nuti akka biyyattiitti qabnu raajiin dhugaan raajii Masarat Taayyeedha. Baay'een si jaalladha, baay'een si kabaja. Namni eeguun ala hojjeta yeroo baay'ee namoonni baay'ee mucaan kun nagaadhaan mataan isaa jedhanii gaafatu. Har'a immoo waa'ee raajii Masaratiin dubbata. Normaalii mucaanii musliimaa natti fakkaata. Gara naannoo Iluu Abbaa Booraa kanaati. Yaada isaa dhaggeeffanna. Raajii Masarat ati jechuudhaan Waaqayyo si haa eebbisu. Ayyaana isaa siif haa baay'isu. Amma dhumaatti jabeessee si haa dhaabu. Raajii nuti akka biyyattiitti qabnu raajiin dhugaan raajii Masarat Taayyeedha. Baay'een si jaalladha, baay'een si kabaja. Nuuf jiraadhu wandimme obboleessa koo nuuf jiraadhu. Natti tolta dhugaa Waaqaati. Ana amantiin kiyya amantii Musliimaati, garuu baay'een si jaalladha. Yeroo online irratti na argitu kadhannaa naaf godhi. Anis akkuma kee tajaajilaa ta'uu nan barbaada. Muummicha ministeeraas ta'uu nan barbaadaati. Jaalalli si qabu baay'ee guddaadha, daangaa hin qabu. Warri kaan immoo maalitti hin jedhattanii na eegaa turtanii. Ani akka keessan sammuu doomaa baay'een jiru shi'a. Tajaajilaa ta'uu nan barbaada. Anis akkuma kee tajaajilaa ta'uu nan barbaada. Muummicha ministeeraas ta'uu nan barbaada. Anis akkuma kee tajaajilaa ta'uu nan barbaada. Muummicha ministeera. Maal jechuudha? Garuu Waaqayyo isaa gargaaru ta'uu danda'a. Baay'ee guddaadha, daangaa hin qabu. Warri kaan immoo maalitti hin jedhattanii na eegaa turtanii. Ani akka keessan sammuu doomaa baay'een jiru shi'an. Yes! Baay'een jiru shi'an. Isa kanallee utuma deebistee of gaafatte gaariidha. Hojiin ati hojjettu yeroo baay'ee sooshaal miidiyaa irratti wanta sirrii miti waan ta'eef yaada namaa fudhachuudhaaf jettee viidiyoo
fofokkisaa hojjetta yeroo baay'ee. Tarii sammuu doomaan eenyudha laata? Mee faarfannaa kana immoo ilaala. Ola deemtonni kuni hammumaa kaasanii hanna shaakalaa jiru. Dhaamsan qaba waldaa ijoollee kanaatiif. Ola deemtonni kuni hammumaa kaasanii hanna shaakalaa jiru. Namichi kun Farfataa Enook ijoollee kana garmaleetti fayyadamaa jira. Hannatti isaan bobbaasee ijoolleen kun akka isheen ol hin guddanne ijoolleen kun seera guddina afuuraa eeganii gara jireenya tajaajila guddinaatti akka isaan hin dhufneef gufuutti taa'eera. Ijoolleen kun ammuma iddoo isaarraa cooma fuudhanii nyaachuu jalqabanii utuu daaddeen barin utuu faarfannaa barreessuu hin shaakalin faarfannaa nama gurguddaadhaan ijoolleen kun ganaa jireenya hafuura faarfannaa daaddeetti utuu jiranii ijoollee kana maaraatoonii fiisisaa jira namichi kun. Maatiin ijoolleen kana waa'ee nagadaa dhiisaatii isin dhibuu qaba ijoolleen keessan. ta'u. Asirratti xinnoo shagaaffii namatti uumaa maal jechuu akka inni barbaade. Normaalii wanta hamaa fi wanta biizinasiif gabaadhaaf taanaan baay'ee gaarii ta'uu dhiisuu danda'a garuu ijoolleen faarfatanii ajajjabeeffamanii ittiin guddatanii biyya lafaa keessatti guddachuu isaanii mannaati waldaa keessatti guddachuu isaanii wayya. Asitti garuu maaliif akkan akkas jedhee naaf hin galle. Mee faarfannaa kan biraa waan inni isaanii irratti ergaa dubbate tokko dhaggeeffannu. Gurbaan kun afaanuma Oromoo iyyuu hin beeku. Sagaleen isaas sagalee faarfataan fakkaatu. Maal ta'e? Faarfannaan laga marqaa miti abbaan arge boojjitoo baatee gad ittiin fiigu. Yoo ta'e yoo nan faarfadhachuu barbaadde seera qaba. Waan hundumtuu seera qaba. Waldaan qabdu ati. Sagaleen keessa umuriin kee kanaaf hin eeyyamu. Hannaaf sin eeyyamu umuriin kee abbee. Maalati? Safuun beektu ati. Ani akka kootti yaadan isiniif kenna. Faarfannaa faarfachuun cubbuu guddaadha jedhee yaadu'an. Caalchisanii bareechanii faarfachuun ni danda'ama. Yoo maal ta'e yoo waaqeffannaaf ta'e yoo itti waaqeffachuudhaaf ta'e waaqayyoon ittiin faarfachuudhaaf ta'e rakkoo hin qabu. Maaliif faarfannaan kan inni kennameef waldaa kiristaanaa ittiin cimsuufidha malee maqaa nama tokkootiin galmaa'ee akka inni taa'uuf miti. Faarfannaan kan inni faarfatamu itti waaqayyoo waaqeffachuuf wal harkaa fudhanii yoo faarfatanii waaqayyoof ulfina ta'a. Namnis immoo ittiin eebbifama. Garuu qooda kanaa immoo namoonni biizinesiif jedhanii gabaaf jedhanii ittiin beekamuuf jedhanii qooda kanaa hojii hojjetanii jira dhugumaa garuu inni hin ta'u gaaris miti jechuudha. Garuu daa'imman ol ka'an daa'imman ol adeemaa jiranii akkasitti itti haasa'uun yookaan deebii akkasii kennuuf gama kootiin sirriidha jedhee yaadu. Ijoolleen waldaa keessatti haa guddatan. Ijoolleen faarfannaatiin haa guddatan. Ijoolleen wangeela baratanii haa guddatan. Kanaaf inni sirrachuu qabu sirrachuu qaba. Inni bareeduu qabus bareeduu qaba jechuudha. Akkuma
faarfannaa namaa fayyadamanii namoonni hojjetan jiran kan isaaniif hin bareedne ni jiraata. Qooda kanaa immoo faarfannaa babbareedaan faarfannaan ittiin waaqeffamu faarfannaan ittiin waaqayyoon garmaleetti caalchisneeyyuu isa durii caalaayyuu ittiin waaqayyoon eebbisnu jijjiiraa jechuudha. Fakkeenyaaf kunoo akka faarfannaa kana. Akkasiinis waaqayyoon waaqeffachuun hin danda'amaa jechuudha. Namoonni al tokko karaa namaas ta'uu danda'a, karaa hangafoota warra jiraniis ta'uu danda'a. Kallattii garaagaraatiin namoonni kennaa isaanii ni baru, kennaa isaanii hubatu, kennaa isaanii ni guddifatu. Garuu namoonni of ilaaluu qaban warra mootiivii beekamtii barbaacha, mootiivii qarshii barbaacha, gabaa barbaacha hojii hojjetan jiru. Isaanii kanaan of ilaaluu qabu jechuudha. Ergaan ሄኖክን asirratti dabarse kuni isaaniif hin ta'a jechuudha. ገንዘብ ካለ በሰማይ መንገድ አለ ማለት ነው። በሜክሲኮ ውስጥ የሚገኝ አንድ ቸርች በመንግስተ ሰማይ ወይም ደግሞ በገነት ላይ ያለ መሬት በካሬ $100 እየሸጠ የተለያዩ የዜና አውታሮችም ግሬተስት ሪል ስቴት ስካም ሲሉ ገልጸውት እንደ ቸርቹ ከሆነ እዚህ ምድር ላይ እያላችሁ በህይወት እያላችሁ ማለት ነው ገነት ላይ ቦታችሁ ማስያዝ ትችላላችሁ። ቦታችሁ ማስያዝ ብቻ አይደለም መሬት ማጀቹን ምኑ አመራ በረዶ ማጀቹኒ ኩኖ አመራ jechuudha. Meeksikoo keessatti jedha waldaan tokko waaqayyo wajjin haasa'uudhaan paastoroonni waldaa sanaa waaqayyo wajjin haasa'uudhaan biyya waaqarraa yookaan immoo jannatarraati samiirraa jechuudha. Kaaree tokko $100 ni gurguraa jiru jedhanii odeeffamaa jira sooshaal miidiyaa irratti. Waldaan kunis waldaa Meeksikaan Church jedhamudha. Heaven yookaan mootummaa bara baraa keessatti riil isteetii guddaa kaaree tokko birrii $100 kan isaan gurguraa jiranii jechuudha. Ammaadha biyyi lafaa dhumteetti barree dhumaa geera jechuudha. Paastoroonni waldaa kanaas kan isaanii beeksifachaa jiran yookaan dubbachaa jiranii iddoon riil isteetiin itti isiniif gurguramu kuni waaqayyotti ni siqaa naannoo waaqayyo jiraatudha. Iddoon kun iddoo amansiisaadha, iddoo gaariidha jedhanii gurguraa jiru jedhan. Egaa wanti kun achumatti nafu as dhufuunsaas waan hafu miti jechuudha. Egaa ganaa waan baay'ee erguudhaaf jenna. ከሆነ እዚህ ምድር ላይ እያላችሁ በህይወት እያላችሁ ማለት ነው ገነት ላይ ቦታችሁ ማስያዝ ትችላላችሁ። ቦታችሁ ማስያዝ ብቻ አይደለም መሬት መግዛት ትችላላችሁ። የዚህም ቸርች መሪ እንዳሉት ከሆነ ይሄንን ነገር የጀመሩት 2017 ላይ ከእግዚአብሔር ጋር ከራሱ ጋር ማለት ነው ፐርሰናል ሚቲንግ ካደረኩኝ በኋላ ነው ብለው እና ምን መሪ እንዳሉት ከሆነ ገነት ውስጥ 1 ካሬ ሜትር ቦታ የሚያወጣው $100 እሱንም ከነሱ ሄዳችሁ ኩመላማፍ ኩረቶርበቲ ፓስተሪ ወልዳ ከና ወልጌ waaqayyo wajjinin qaabaat irratti dhaqaninni yaada kana kaasee yaada kana burqisiisee jechuudha. እና ምን መሪ እንዳሉት ከሆነ ገነት ውስጥ 1 ካሬ ሜትር ቦታ የሚያወጣው $100 እሱንም ከነሱ ሄዳችሁ መግዛት ትችላላችሁ። ፓስተሩ እንደሚሉት ከሆነ ገነት ውስጥ ፕራይም ሎኬሽን የሚባሉ ወይም ደግሞ እኛ መሃል ከተማ እንደምንለው እንደዚህ አይነት ቦታዎችንም ጭምር ነው መግዛት የምትችሉት እዚሁ እያላችሁ። ከፈለጋችሁ ደግሞ ከራሱ ከእግዚአብሔር ፓላስ ወይም ደግሞ መቅደስ አጠገብ መግዛት ትችላላችሁ። ከዛ ባለፈ ደግሞ ገነት ውስጥ እንደምትገቡ ወይም ደግሞ ወደ መንግስተ ሰማይ እንደምትገቡ ጋራንቲድ ናችሁ ወይም ደግሞ እርግጠኛ ናችሁ $100። በጣም የሚያስቀው ነገር ደግሞ ክፍያችሁን የዚህኑ ክፍያ ማለት ነው በፔፓል፣ በጉግል ፔይ፣ በቪዛ ማስተር ካርድ እና በአሜሪካን ኤክስፕረስ መክፈል ትችላላችሁ። ከመሬቱ ባለፈ ደግሞ ከፈለጋችሁ የቤተሰብ ቤት መግዛት ትችላላችሁ። ከዚህ በፊት ከቸርች ጋር ተያይዞ ተመሳሳይ ስካም ወይም ደግሞ ማጭበርበር የነበረው አሜሪካ ውስጥ የዚህኛው ፓስተር ደግሞ ምዕመኑን እግዚአብሔር ይሄንን ወይም ደግሞ ስፔሲፊክ የሆነውን ክሪፕቶ ከረንሲ እንድትገዙ አዞኛል ብሎ ነበር እና በጣም በሚያስቅ ሁኔታ እዛ ክሪፕቶ ከረንሲ ወይም ደግሞ ኮይን ላይ ከ300 ኢንቨስተሮች $3.2 ሚሊዮን ሰብስበዋል። ነገር ግን ይሄ ድርጊታቸው አሜሪካ ውስጥ ክስ አስከፍቶባቸው ኢማና ከና ቤታችሁዳፊ ፔይባሊ ጉግል ፔይ ቪዛ ማስተር ካርድ ፊ አሜሪካን ኤክስፕሬስ ኢራን ፈየደምተኒቱ karaa namicha paasterii jedhamu kana lafa kana yookaan mana kana magaalaa jannataa keessatti iddoo waaqayyo jiraatu waaqayyotti dhiyaa'u kan taate keessatti bitachuu dandeessu jedhee haasaa jira. Waan hin keedha. Otoo biyya kana keessa ta'eeti isin akkam gootu paasteriin beekamaan biyya kana keessatti dhiibbaa uumaa jiru tokko utuu waan akkasii jalqabeeti isin maal gootu? Tariitii baay'een keessan amanuu dandeessu kaan keessan immoo diduu dandeessu jechuudha.
Mee warri amantan warri waan akkasii waaqayyo waan akkasii gochuu danda'a jettanii amantanii macaafa qulqulluu keessatti akkamittiin qortanii adda baafachuu dandeessu? Kana isin maaf annisa? Utuu isin ta'eetii maal gootu? Koomentii irratti yaada keessan nuuf ka'a. Adara yeroo hiriyyaan keessa biraa milkaa'u yeroo inni carraa wayii argatee yookaan guyyaa wayii dhufee fi boquusaa ol qabatu baga gammaddee baga sii ta'e kun baga waaqayyo sii godhe baga guyyaa kana agartee jedhiiti hamma sii danda'ametti waan gargaaruu dandeessu qabda taanaan immoo hamma humni kee eeyyame gargaari malee danqaraa jalan kaayin yookaan immoo hinaaffaadhaan waan ta'e tokko tokko irratti naasee akkas goona taanaan hinaaffaan baay'ee gadhee gaddeebituu namaan gadii godhee kan namaan bisu biyya lafaa kanarratti tokko yoo jiraate hinaaffaa garaa hinaaffaa qabaachuudha. Namni yeroo hundumaa namaa gammaddu baga kana sii ta'etti garaa isheerraa namni yaada qajeelaa namaa qabu yeroo kamiyyuu taanaan guyyaa wayii jira dudduuba isaaf. Tunni milkaa'u agartaa yookaan tunni mataa ol qabatee waan ta'e tokkotti ba'u agarta. Kanarraan ala garuu kana jalas miila kaa'a isa kana jalas miila kaa'a inni kun akkamittiin darbee fi inni sunis akkamittiin kun ta'ee fi qorataa yakkaa godhee si hambisuuf bara kee guutuu kan namaa akka inni itti milkaa'etu qorattuutu gabaasaaf ta'a jechuudha. Kanaafiyyuu akka gammaddu akka guyyaa inni nama biraatiif dhufe boleessa keetiif dhufu sii dhufu yoo barbaadde ammayyuu taanaan milkaa'insa namaa akka waan sii ta'etti gammadanii fudhachuun baay'ee baay'ee importantiidha jedhee yaadaan. Yoon dogoggore na of galchaa. I love you. Macaafni qulqulluunis akkas jedha. Caaffanni qulqullaa'aan eenyutu yaada gooftichaa beekaa eenyutus isa gorsuu danda'a jedha. Nuyi garuu yaada Kiristoosiin qabnaa jedha. Akkuma obboleessi keenya amma eebbaa dirribaan dubbatee namaaf gaarii yaaduun barbaachisaadha. Macaafni qulqulluunis nuyi warri kiristaana taanee nuyi garuu yaada Kiristoosiin qabnaa jedha. Ati yaada Kiristoosiin qabdaa? Gaaffiidha. Of gaafadhu deebisoo siif kenni. Hundumti keessan dhaggeeffataatii sheer godhatee kana walitti keessan waliin ga'a jechuudha. Waan ajaa'ibaa karaa kamiin akka waan saamamaa jiru tokkotu jira. Ergaan kun namoota hundumaa ilaallata. Anas mudatee beekaa jechuudha. Sooshaal miidiyaa irratti karaa teelegiraamii, karaa waatsaappii, karaa imoo namoonni dhufanii hojii si hojjechiisuun barbaade an karaan itti milkaa'edha. Hojii kana hojjedhu ni milkooftaa jedhu. Rakkina birrii, bilisummaa birrii, bilisummaa yeroo, bilisummaa qabeenyaa fi wantoota karaa hundumaatiin iyyuu bilisummaa guutuu akka argachuu dandeessutti nutti makamiitii hojii kana hojjedhu namaan jedhu. Garuu jarri kun hojii kana ifaaf ifatti namatti hin himan. Tariitii mudannoon obboleessa keenya kana mudatee isin mudachuu danda'a waan ta'eef dhaggeeffadhaatii of eeggannoo guddaa akka gootan isin hubachiisuun barbaada. Sheer godhaatii keessumaa shamarran biyya arabaa biraan gahaa jechuudha. Dhaggeeffadha sagalee kana walumaan. Ayyaana kan siifaa ta'uu kan fayyaa keetii nagaa kootii baga nagaa nuftee siin jechuun jaalladha. Maqaan koo Caaltuun jedhama. Haalatti Itoophiyaa shoodammaaf kanan jiraadhu Saawudiidha. Carraa hojii sii kennuu barbaade akkuma keetiin onlaayiniirraan argattee karaa nama hin beekamnee hojjechaa jira. Isas kanan filadhee hojjechaa jiruu fi bilisummaa yeroo fi bilisummaa maallaqaa fi akkasumallee namoota carraa hojii kanaan arganne dabarsee kennuutiin hojjechaa jira. Atis illee fedha yoo qabaatte ulaagaa jiru guuttee hojjechuu ni dandeessa jechuudha. Innaa hojjechuuf fedhi yoo qabaatte abbilaayinii koo yookiinis ispoonsera nama carraa hojii kana dabarsee naaf kennee wal siin quunnamsiisa. Isa biraa odeeffannoo guutuu fudhattee waa'ee hojii kanaa sirriitti gadi fageenyaan hubattee bartee hojii kana hojjechuu ni dandeessa jechuudha. Asirratti jechuudha wanni isin hubachuu qabdanu mucayyoon kun karaa fuula tiiktookii kiyyaa dhuftee naa barreessite. Erga isheen naa barreessite booda anillee tola jedhee lakkoofsa achirraa fudhee gara waatsaappii inni dubbise. Akkuma argitan jalqaba irratti sagalee kana naa keessee gaafa isin sagalee kana naaf keessu ani immoo barreeffamaan hojii maaliiti ulaagaan isaa maali jedheen gaaffii dhiyeessee fi sana booda isheen nama biraatti na dabarsuuf yaalte sagalee itti nama dhaggeeffadha. Wanni kuni waggoota 5 dura jechuudha bara 2019 fi bara 2020 na mudatee ture. Waan kana sirriitti hin beekaa jechuudha maal akka ta'e. Viidiyoo yoo isin dheerate paartiin hin gadhiisaa sheer walii gochuun dagatina.
Maaliif namoonni keenya namoota baay'eetu keessatti nyaatamaa jira waan ta'e waan kana keessatti. Amma bilbila harka qabdu fayyadamtee bilisummaa yaadaa fi bilisummaa maallaqaatiin karaa onlaayinii hojjechuu dandeessaa jechuudha. Wanni hojjetamu suni maal akka ta'e ani dhuma irratti isiniif hima. Achi booda bilbila keessa qabdu fayyadamtee waan kana hojjechuu dandeessaa jettee gaaffiin biraan dhiyeessifan illee ammallee jechuudha. Sagalee kan kokkan ta'an waan dhaggeeffadhaa. Ayyee galatoomii akkan jettu nagaa keeti. Ispoonsara bira deemummaa barbaachise ati silaa hojii sana itti amantee waa'ee isaa odeeffannoo hojii sanaa guutuu argattee beektee miti kan dalagaa jirtu. Maaliif nama biraatti na dabarsuun si barbaachise? Ofii keetii waan kana hojjettaa ulaagaan isaa immoo akkanaaf kana jettee himuumaaf hin dandeenyaati. Moo ati osoo hin beekin dalagaarta. Fakkeenyaaf namni tokko gaafa waan tokko hojjetu bituutu jira, gurguruutu jira, wantoota hedduu jira wanti hojjetamu karaa onlaayinii jechuudha. Mee hojiin kun maalidha? Bu'aan isaa anaaf maali? Ulaagaan isaa immoo maali? Ati himuu hin dandeessu ispoonsara bira deemuun maali? Egaan barri hammaataa deemuudha wanti hundinuu baay'ee kompileeks ta'aa jira, wal xaxaa ta'aa deemaa jira barichi jechuudha yeroo nuti keessa jirru kun. Kanaaf wantoota jiran hundumaa adda baafachaa deemuun gaariidha. Macaafni qulqulluunis akka nuti hubannaaf ogummaatiin guutamnee jireenya keenya jiraannu nu gorsaa jechuudha. Kanaafiyyuu wantoota ta'an hunduma isaayyuu adda baafannee yoo itti deemnee gaariidha jechuudha. Waaqayyo hubannaaf ogummaa nuuf haa baay'isu. Barrisuu laata kallaatti barrisuu laata kallaatti lapheen koo siif maraatti iji koos karaa laalti barrisuu laata kallaatti barrisuu laata kallaatti barrisuu laata kallaatti barrisuu laata kallaatti. Henookee hojii keenya kun hojii Henookeeti garuu jechuudha faarfanaanni kwaariin akka wanta shoo yookaan keeroogiraafii agarsiisaa jiranitti bifa kanaan waaqayyoo waaqeffatan normaalii dhugaaf hafuuraan hin fakkaatu. Sochii qaamaa agarsiisuu just keeroogiraafii agarsiisuu fakkaata malee wanti kuni wanta barsiisuus hin qabu. Garuu wantichi gaaffii kaasaa jechuudha. Mee yaada qabdan asirratti ofuma keessaniiti tariiti. Keessumaatii gara naannoo Gujii kanatti gara naannoo Booranaa kanatti faarfannaan akkaataa isaan itti faarfatan maalii wajjiniin jalqabatan normaali akka kootanaanii nan gammachiisu. Akka kootanaanii na jeeqaa jechuudha. Maaliifii wanta sammuu keessaa qabu kanan dhage akkaataa itti warri mana qaalluu keessaa seexanaaf fagan akkaataa isaan itti seexanaaf waaqessanii wajjiniin inni isaan waldaa keessatti dhufanii akka kanatti waaqeffatan yookaan akka kanatti faarfatanii completely guutummaa guutuutti almost all wal fakkaataa jechuudha. Kanaaf gaaffiin itti kaase akka kootti. Bakka hiyyeessan jirtu waldaa keessa maalittiin akkasii guddattan immoo baree sabni Israa'elii biyya Gibxiitii hin baane karaa ga'anii immoo hin beelaane mannaa waaqarraa gad harcaase isaanin quubse beelas isaan baase kanumaafu arresi waamee deebisee hamma immoo akkasiin mandara keessa deemtanii liqii gaafatan isin godhaare isin irraa kaffalamadee nurraa kaffalameera jedha. Nurraa kaffalameera. Gaaffii tokkoon qabaan. Waldaa keessatti yeroo lallabni lallabamu yeroo lallabni amiinii qabu lallabamu inni isaan duubaati kiiboordiidhaan godhan tokko maalidha.
Macaafni qulqulluun Ermiyaas boqonnaa 28 lakkoofsa 16 irratti akkas jedha. Waaqayyo gooftaan maccaa raajonni abdii sobaatiin waan isin gooyyomsaniif wanta isaan isinitti dubbatan hin dhaga'inaa. Isaan wanta yaada isaanitti mul'ate isinitti dubbatu malee wanta ani Waaqayyo isinitti dubbatu isinitti hin dubbatanii jedha. ሰይጣንም ፓራላይዝ ያደርጋል። ቆይ ስሙኝ እንዴ ስሙኝ። ሰይጣን ፓራላይዝ ያደርጋል ስለ አሜን ትላላችሁ? Seexaanis paraalaayizii godhaa jedhee nama jirallee beeknaan hundinuu ameen jedha. Adaraa Waaqayyo waan agartan ameen hin jedhina. Ameen jechuun naaf haa ta'u jechuudha. Lallabni yeroo lallabamu immoo ni dhaggeeffatu. Lallabni yeroo lallabamu ni baratu. Ni hubatu, adda baafatu, wangeela qayyabatu. Waan Waaqayyo karaa wangeela sanaa sagalee sana namaan jedhee ameen jedhanii fudhatu malee nagaadha ameen kun ameen deem ameen waanuma hundumaa ameen hin jedhamu. Yoo suusii nuti ta'e yookaan amala nuti ta'e ol jedhanii utaalanii ameen ameen